Dooktarri kabajaa Ababachi Goobanaa dachee Oromiyaa qe'ee warra Tuulamaa Salaalee Aanaa Giraar Jaarsotti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1930 dhalatan. Ijoollummaa isaaniin rakkoo irra ga'eef harka osoo hin kennin qe'eetti dhalatanii guddatan keessaa ba'uun Finfinnee jiraachuu kan murteessan Ababachi Goobanaa gara laafummaa namoomaa fi cichoomina qabaniin rakkataa gargaaruu fi imimmaan kumaatamootaa haquu hojii idilee isaanii taasifatan. Kanaanis dhaabbata gargaarsaa Ababachi Goobanaa hundeessuun kumaatamoota guddisuu fi daandii milkaa'inaa itti agarsiisuun maqaa maasoo Maazer Tireezaa Itoophiyaa jedhus argataniiru. Fiilmiin seenaa jireenyaa Ababachi Goobanaa agarsiisu imaanaa Ababachi kan jedhu bakka jaalattoonni aartii fi keessummoonni hedduun argamanitti eebbifameera. Qopheessituu olaantuun fiilmichaa Turrifaat Balaayinee ofiif qofa osoo hin taane namaaf jiraachuu, gaarummaa hojjechuu fi jaalalli namaa fi biyyaaf Ababachi Goobanaa qaban seenaa jireenyaa isaanii qorachuun gara fiilmitti jijjiiruuf kan isaan kakaase ta'uu dubbatu. Hojii baay'ee wanta addunyaa jijjiiruu danda'u hojjetaniiru. Inni fa'aa impress na godhaa ture. Ofiif qofa odoo hin ta'in nama biraatiifis illee akka jiraachuu qaban isaanirraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Ijoollee ofirraa dhalatan hin qabani. Garuu mootii addunyaan guutuun ijoollee isaaniiti. Musliima, Kiristaana kun afaan hin beeku waan akkasii kan hin beekan isaan. Barsiistuu Asadee Fallaqaa fiilmii imaanaa Ababachi keessatti taatummaan kan hirmaatanidha. Namni kamuu fakkeenyummaa Ababachi Goobanaan hojii namoomaa irratti hojjechuu akka qaban dubbatu. Kabajamtuu Dooktar Ababachi Goobanaarraa kanan baradhe dubartummaadhaan bu'aa bahii guddaa keessa darbanii to'ii asiin gahanii lammiin kun akka isaan irraa baratu nu taasisuu isaaniitiif waan baay'een irraa baradha. Dhiiraaf dubartii odoo hin jedhin guddaa xiqqaa odoo hin jedhin fakkeenyummaa isaanii fudhannee arjooma barbaachisaa ta'e hundasaa osoo ilmi namaa waan qabu namaaf sheer godhe yookiin immoo waan qabu namaaf hiree to'ii jiruu isaa dabarfatee jedhetan yaada. Hirmaattonni sagantaa eebba fiilmii kanarratti argamanis hojiin har'a hojjennu boru afaan baasee dubbachuu akka danda'u fiilmicha irraa kan hubatan ta'uu dubbataniiru. Fiilmii sana irratti akka argine Ababachi gaafa umuriin isaanii jiru wanni hojjetan suni mataa isaatiin har'allee afaan qaba akka mul'atutti jira. So seenaa adde Ababachi irraa wanni barannu maalini tokkoffaa abjuu ati gaafa jirtu hojjetu san dhaaba hojjetu dhaabuu danda'uun kun hundaafiyyuu waan barumsa guddaa nuu kennu jechuudha. Neen baay'een naqayne unatiin. Hojii Ababachi Goobanaan hojjetanii darban gaafan yaadadhu ana imimmaantu naqaba. Ana isaantu asiin nagahe dhaabbata isaanii keessatti ogummaa hedduu argadheera. Har'umallee miindeeffameen dhaabbaticha keessatti hojjedha. Seenaa isaanii akka kanaan fiilmiitti jijjiiranii yeroon argu nan gammade. Isaan haadha obboleettii fi hiriyaa dhugaati nama namooma qabanidha. Mul'ataa fi kaayyoo hundeeffama dhaabbata gargaarsaa Ababachi Goobanaa milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirra kan jedhan immoo daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Isheetuu Araddooti. Piroojeektii baay'ee qabna. Dubara irratti qabna, ijoollee irratti qabna, warra beelaa ijoollee malnuush kan jedhan warra ijoollee beeloftaa irratti qabna, barannoota irratti qabna, baay'ee qabna. Bideena tolchinaa, baltinaa qopheessinaa, hin gurgurraa, gabii qabna isaan of gargaaraa jirra. Wakanaafuu adda godhu jira kaanirraa.